Ashamarka funii nagaa jaalallee tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif yaatu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya warroonni eeyyamamoo taatanii chaanaalii kanaadhaa fi maatii taatan baga nagaan dhuftanii guddaa galatoomaa jecha akkasumas warri miseensa chaanaalii kanaa ta'uudhaaf fedha qabdanii wanti isin gootan yoo jiraate sabiskiraaybii yoo gootanii notifikashinii gadhiifamuu fudhachuun itti fayyadama. Akkasuma warroonni chaalenjii rifeensaatii barbaadanii karaa siniif banaa ta'eetiin firiidemiidhaan koomentii naaf barreessaa yaadaaf astaayitii qabdan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatiina. Egaa viidiyoowwan kanaan dura gadhiise irratti koomentiin bakka itti on ta'es of ta'es jira. Yoo akka carraa ta'e of ta'e viidiyoowwan biroo jalatti koomentiin banaa jira waan ta'eedhaaf as jalatti yaada keessan naaf barreessitanii na bira qaqqabuutii danda'a jechuudha. Viidiyoo yoo jaallatan laayik godha akkasumas immoo sheer gochuun hiriyoota keessan biroo biraan gahaa jecha viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe moosa. Rifeensa keessan miiccanii osoo qibaatii ittiin dibiin osoo hin filiin osoo waa tokko hin godhiin bakkuma jirutti dhiistanii tarii haalli isiniin mijachuu dhiisuu danda'a. Hojiitti biizii ta'uu dandeessu si waamuu danda'u. Keessattuu ijoollee warri gara biyya hambaa jirtanii ijoollee qabuu dandeessu, daa'ima faana sosocho'uun waan jiruudhaaf inni kun immoo irratti rifeensa keenya hojjetannu sa'aatiin nuuf kennamu nu jalaatii xiqqaachuu kan dhiphachuu waan danda'uudhaaf kana jidduutti immoo rifeensi keenya baay'ee akka miidhamaa jirudha. Kanaaf wanti isin gochuutii qabdan egaa viidiyoo kana daawwadha. Ana wanti na mudatee rifeensa kana miica jechuudha. Mataa kootii miicataniin guyyaa lama otoo hin tuqin jechuudha. Hojiitti qabame jalqabuma yeroon shaaworii galee shinti beetiitii ba'u dawwalanii na waamanii achii booda hojiimatti darbee guyyaa lamaan sanatti jidduutti baay'ee biizii ta'ee akkuma miicametti fi bakkuma jirutti goggogee jira jechuudha. Achii booda baay'ee wal qabatee baay'ee walirraatii hiikamuu dide akkatti filus nan dhabee baay'ee tokko na dhukkube waan hin godhuun dhabee deebisee miicuudhaaf guyyaa lammaffaa isaa ture. Malan itti fayyadamee akkuma viidiyoo gubbaa irratti argitanii bishaanii fi oliif ooyilii yookaan zeenzeeyituun isa jedhamu arabiffaan jechuudha. Zayitii gurraacha isa fayyadameetiin filee jechuudha. Bishaan sana fayyadamee sana booda zayitii sana itti dibee nan filee achii booda baay'ee lallaafaa ta'ee keessaallee hin cinnellee hin buqqaane homa tokko iyyuu wanti inni miidhaman jiru jechuudha. Dura baay'ee abdii kutadhe akkatti walirraatii hiikuu dhabee tasuma harkiyyuu irraan ga'u ture. Yeroon akkasitti bishaan kana fayyadamee baay'ee lallaafaa ta'ee dursa otoo waan itti faaqeetti mataa keessan filtaniin fileen dura wanti isin gochuu qabdan maalidha? Harka keessaniitiin filuu qabdu jechuudha. Jalqabaa gacumuraatiitti otoo filtanii harkuma keessaniitiin moisturaayizii gootanii jalqaba isaan madhumaatti zayitii fayyadamaa jechuudha. Achii booda haala bareedaa ta'ee lallaafeetu shurrubbaas ta'ee asuma gadi stireetii yookaan immoo quxuxurii bakka sadiittis afurittis ta'ee akkasumas immoo toostii isaa ta'u inni kun baay'ina rifeensa keessaniitii kan murteessu bakka sadiittis ta'ee bakka afuritti akkasiin mijateetti yoo hojjettanii guyyaa lama booda jechuudha. Isiniif ta'a jennaan guyyaa sadiitti iyyuu baay'ee bareedaa ta'a. Wanti isin miidhuu hin jiru. Rifeensi keessanis homaa wanti inni miidhamu wanti inni rakkoon irra ga'u hin jiru jechuudha. Ani garuu guyyaa lamadha kan inni itti fayyadamu. Guyyaa lama booda rifeensi kootii naaf turuu hin danda'u. Hin hiikkataa keessaatiin luluqaa jechuudha. Kanaafi warri guyyaa sadii isiniif geesse aga guyyaa sadiitti akkasitti yoo fayyadamtanii quxuxuriis ta'ee shurrubbaas ta'ee akkasumas immoo toostiis ta'ee toostii jechuun bakka lamatti micciiruu jechuudha. Akka finnoo yookaan akka wadarootti jechuudha. Akkasittiin yoo fayyadamtanii rakkoo kana jalaatii baraaramuu dandeessu. Yeroo sana rifeensi keessanillee fayyaa buleessa ta'ee haala gaariitiin akka barbaadanitti isiniif argamuu danda'a. Ani mala kanatti fayyadameetiin faayidaa isaa arga jechuudha. Kanaaf ani yeroon hojiitti biizii ta'u ani rifeensa kootii shurrubbaa yookiin quxuxurii dhaawuu yookiin hojjetachuu hin jaalladhuun ture. Baay'ee mataan koo waan na dhukkubuudhaaf hin jaalladhu. Akkasumas hiikamaa isaatu tura. Garuu hojiin waan natti baay'atu hojiitti waan biizii ta'uudhaaf yeroo dhabu korraa kan ka'e yeroo tokko quxuxuriin hojjedha bakka sadiittis afurittis
akkasumas immoo toostii nan hojjedhanni kun immoo rifeensa baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha. Baay'ee akkan caccabne akkan bubuqaanii rakkoowwan yookaan balaawwan rifeensa keenya irra gahan irraa baay'ee kan bilisa nu baasu jechuudha. Akkasitti rifeensa hojjetachuun kanaaf isinillee viidiyoo kan akkasiin jaallattanii abdiin qaba. Yoo jaallattanii laayik godhaa viidiyoo akkasumas immoo sheer gochuun hiriyoota keessan biroo biraan gahaa. Ammas irra deebiiteen warroonni chaanaalii kanaatiif haaraa taatanii subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Yoo jaallattan wanta jaallatanii laayik ittiin ibsu waan ta'eedhaaf laayik gochuu hin dagatinaa. chaanaalii kana yoo fedha keessan ta'e guddisaa. Akkasumas immoo yuutuubarootaaf yuutuub chaanaalii banatanii gara hojiitti bobba'aa jiranii ilaalaatii wal jajjabeessaa, waliif guddisaa, wal bira dhaabbadhaa. Wanta isinitti mul'ate dogoggoradha yoo ta'e dogoggora keessan irraatii wal deebisaa. Sirriidha yoo ta'e immoo karaa isinirraa eegamuutiin bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa koomentii irratti koomentii karaa banaa ta'e karaa argattaniitiin naaf barreessuu dandeessu. Koomentiin keessanis immoo na bira qaqqaba, anis isiniif hin deebisa. Hagammatti waan wajjiniin turtanii fi guddaa galatoomaa. Yeroo biraa viidiyoo birootiin agaa walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaa fi jaalalli tokkummaanii isiniif yaa baay'atu. Namoonni chaalenjii rifeensaatii barbaadan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Hagaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Ciao.